Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Karaa raadiyoof toora intarneetaan kanneen hordoftan kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Tartiiba qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo keenyaarraan isin beeksisa. Jalqabbii sagantaa keenyaarraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu keessa jirraa qophii jedhu oduuttaan sun isin nageessisna. Xumura irratti ammoo mata duree waliigalan alaagalan jedhu jalatti qophii qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin afeeraa oduun kunootti. Har'a deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin anmoosisaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Murruu keessatti akka seenaa keessatti raawwatamee hin beekne dubartii ulfaa baatii 8 manatti ol galchuun ibiddaan gubuu isaanii ragaan viidiyoo irraa argame ni agarsiisa. Ilmaan Oromoo irratti wantoota salphachiisoo hedduun raawwachaa waan jiruuf uummanni tokkummaan ka'ee falma finiinsuu qaba jechuun jiraattonni aanaa Murruu dhaammataniiru. Hiriirri mormii Oromiyaa yaa baraaru jedhuun barattootaan eegalamee cimeetti fufeera. Torbee darbee galee yuunivarsiitiiwwanii fi manneen barnootaa sadarkaa gadii fi giddugaleessatti kan eegale mormii sirna mootummaa bilchiginnaa fi balaaleffannaan ajjechaa jumla lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa Kiraamutti faannoo fi milishaa Amaaraan gaggeeffamee balaaleffachuun yeroo ammaa cimee itti fufeera. Haaluma kanaan diddaan mormii Oromiyaa baraaru jedhu biyyoota ambaattis babal'ifamuun Ameerikaa dabalatee biyyoota birootti gaggeeffamaa jiraachuun beekameera. Gama biraatiin mootummaan bilchiginnaa Oromiyaa yaa baraaruun barattoonni Oromoo dhoosaniin barattoota fi barsiisonni hedduun kan hidhamanii jiranii fi ammallee kan hidhamaa jiran ta'uu odeessi keenya gola Oromiyaa iddoo garaagaraa irraa bahe ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Suudaan jiraatu ajjechaa Oromiyaa keessatti waraana sirna bilchiginnaa fi humnoota Amaaraan gaggeeffamaa jiru balaaleffate. Hawaasni Oromoo biyya Suudaan jiraatu ibsa baaseen duula duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiru cimsanii balaaleffataniiru. Ajjechaa kana qolachuuf sadarkaa idil addunyaattis uummanni Oromoo birmannaa waliif taasisuu kara kaasuuf qopheessaa jiraachuun beekame. Kaayyoon garee kanaa hokora manneen barnootaa keessatti kaasuun gara magaalatti akka babal'atu gochuufis akka ta'e dabalataan ibsameera. Waajjirri giddugaleessaa waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa sirni gaggeessaa luba bal'ina saarkaa wiixata borii Finfinneetti akka raawwatamu ibse. Lubni bal'ina saarkaa hojjetaa wangeelaa qofa osoo hin taane goota biyyaa ta'uu kan hubachiise waajjirichi yeroo kanatti of gidduudhaa isaan dhabuu keenyaaf gadda guddaatu nutti dhagahama jedheera. Jaarraa walakkaa oliif hojii amantaa hojjechaa turuu isaanii kan ibsu ibsi waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus lubni bal'inaan nama hunda biratti kabaja guddaa kan qabu ta'uu addeesseera. Dhukkuba tasaa isaan mudateen lubbuun darbuu isaanii kan ibsi waldaa warra wangeela makaana Yesuus wiixata boruu muddee 12/2022 waldaa makaana Yesuus Inxooxxootti sirni kadhannaa erga taasifame booda
bakka awwaalchaa Phexros Phaawulos kan Finfinnee naannoo Wingeetitti argamutti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu ibsameera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiileen keenya hafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarraa akkuma isin beeksisne dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu keessa jirraa qophii jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirraa faana bu'aa. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa jirram. Oromoon kan yeroo kamiyyuu caala haala hamaa fi ulfaataa keessatti kufaa jiram. Yeroo kanatti carraa lama qofa qaba. Yoo jabaatee gamtaadhaan falmate mirga ofii kabachiifate biyya ofii keessa bilisaan jiraata. Yoo callisee ajjechaa suukanneessaan kun haga tokkoon manaatti dhufutti eege ammoo hireen jiraachuu isaa xiqqaadha. Kana yoo laaffisnee ilaalle yookiin callisnee bira dabarre hir'ina. Gochi hanga kanaa dhala namaa irratti miti bineensa irrattuu ni raawwatama jedhamee namni yaadee fi tilmaamee beeku hin jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa murni goolessituu maqaa faannoon ofii yaaman Intaraamuween Itoophiyaa kan bilxiginnaadhaan hidhachiifamanii bobbaafaman yakka suukanneessaa kan bara Minilik Oromoo irratti raawwatan kan seenaa irraa dubbifnee fi dhageenya dachaa baay'eedhaan dabalanii Oromoo irratti raawwataa jiru. Ilma Oromoo osoo lubbuun jiruu qabanii gogaa irraa baasan. Haadha Oromoo ulfa guddaa waliin osoo lubbuun jirtuu ibiddaan guban. Garii isaanii ajjeesanii iddoo tokkotti walitti qabanii gubanii waadan. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti ajjeesanii morma irraa muruun Gojjamitti fuudhanii ce'uun mukatti fannisanii magaalaa Buree keessa akka agarsiisa baazaariitti dhiyeessan. Dhiira osoo lubbuun jiruu qaama saalaa muranii afaan kaayan. Kun marti kan isaan akka gootummaatti suur-sagalee yookiin viidiyoo waraabanii ittiin dhaaddatan irraa ragaadhaan kan argamedha. Shiftoonni farreen dhala namaa tahan kun murna aangoo irra jiru mootummaa federaalaa kan naannoo Amaaraaf Oromiyaatiin akka ijaaramanii leenjifamanii fi hidhachiifamanii Oromootti bobbaafaman ragaadhaan waan jirudha. Faannoon waraana bilxiginnaa al-idileeti kan bal'inaan qophii keenya darbe keessatti ibsinee turuun keenya ni yaadatama. Faannoon gaachana Amaaraa fi kan Itoophiyaanonni marti ittiin boonanidha jedhanii aangoonni mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa miidiyaalee mootummaa irratti yommuu dubbatan namuu kan dhagayaa turedha. Faannoon gammoojjii fi bosona keessatti leenji'ee hin beeku. Istaadiyeemii magaalota gurguddoo kan akka Baardaar, Dasee, Waldiyaa, Dabra Maarqosii fi kan kana fakkaatan keessatti leenji'anii bakka aangoonni mootummaa naannichaa argamanitti eebbifamaa turan. Galma magaalotaa keessatti hidhannoo guutuutiin walgahii godhataa turan. Oromiyaa keessatti naannawaa uummanni Amaaraa bara dargii bal'inaan qubsiifame kan akka Wallagga Bahaa, Kiiramuu fi Horroo Guduruu Wallaggaa, Ona Amuuruu, Jaardagaa, Jaartee fi Abee Dongoroofaa keessatti beekamtii fi deeggarsa bulchitoota onootaa fi godinaalee kanneeniitiin leenjifamaa turaniiru. Hamma kutaa waraanaattuu ijaaramanii sadarkaa taankiidhaan sossoo'uu yookiin makaanaayizdiitti akka ol guddatanii jiran odeessi gidduu kana ba'aa jiru ifa godhama. Maarree kana caalaa waraana mootummaa ta'uu isaanii ragaa maal barbaachisa? Uummanni keenya kana beekee yakkoota suukanneessoo shiftoonni faannoo yookiin Interahamwe Itoophiyaa uummata keenya irratti raawwataniif faannoo qofa itti gaafatama gochuu fi balaaleffachuu osoo hin taane sirni isaan leenjisee hidhachiisee Oromootti bobbaasee balaaleffachuu fi sirnicha hundeedhaan buqqisuuf qabsoo jabeessuun akkaan fardiidha. Oromoon warraaqsa tibbana eegale osoo addaan hin kutin irree tokkummaatiin jabeessee haga gabrummaatti xumura godhutti itti fufuun dirqama filannoo hin qabnedha.
falmaa amma eegale kan addaan kutu yoo ta'e ajjechaan suukanneessaan kutaalee Oromiyaa muraasa keessatti raawwatamaa jiru kun Oromiyaa maraa fi tokko tokko Oromoo manatti dhaquun waan hin oolledha. Murni aangorra jiru bilxiginnaan warraaqsa barattoonnii fi qeerroon eegalan kana hidhaa reebicha doorsisaa fi dhukaasa afaan qawweetiin duubatti deebisuuf ifaajjaa jira. Kun ammoo yakkoota suukanneessoo haadholii abbootii fi daa'imman Oromoo irra gahaa jiru hin caalu. Kun kan qabsoo jabeessu malee duubatti kan deebisus hin ta'u. Osoo duuban ama deebisa ta'ee wayyaanee TPLF Maqaleetti hin deebitu turte. Hadhaan qabsoo keessatti nama mudatu gabrummaa fi ajjechaa amma Oromoo irratti raawwatamaa jiru hin caalu. Mana manatti teenyee du'uu fi qalamuu eeggachuurraa gadi baanee gamtaadhaan falmannee diina ofirraa buqqisuu qabna. Falmannees falmachuu dhiisnees diinni kaayyoo nu ajjeesee lafaaf qabeenya keenya weeraruu hin dhiisu. Falli jiru tokkummaadhaan falmannee bilisummaa gonfachuudha. Haga diinni mataarra nu bu'ee jirutti duguggaan sanyii, ajjechaan, saamichi, hidhaa fi dararamni abadan nurraa hin dhaabbatu. Kanaafuu falmaa jabeessinee bilisummaa gonfachuudha qabna. Gabrummaan ulfaataan qabsoo jabaa fi hadhaawaatiin malee hin dhabamu. Diddaan ummataa fi warraaqsi qeerroo hanga diina bu'uuraan ofirraa darbutti jabaatee itti fufama. Gootni gumaa nyaatu gumaayee gumaa baasa malee ani lammiin ganu gumaayee du'een bada malee gumaayee gumaa kaawwalorra yaa'u gumaayee boorkanaaf jallaqa ni maaltu dhufaree gumaayee yoon dubbadde saqa gumaayee gumaa maranii gumaayee te bararraasanii dur shiranii kankana walmari kota waya kankana wallo kankana walmari kota waya kankana gerro kankana walmari kota waya kankana wallo kankana walmari kota waya kankana sanina saname walmari kota waya kankana sanina lisare walmari kota waya kankana biya kenya rati walmari kota waya kankana sabami tanare walmari kota waya kankana sanina pawato walmari kota waya kankana sanyi wakituda walmari kota waya kankana kabalai salake walmari kota waya kankana wallo noromyada walmari kota waya ayai wallo baretuma sanjina likangul kami gamoman baradu wallo soru nimani afari kiyada
keenya baay'eessanii keenya baay'eessanii hartummaa yaaqorii illeetu gurguruu onneenya namalee lulafa gurguruu alagaan isaamu isooluu hojjurru isooyee miidhawee jafaayaa kamisee maateegar maadagaan bolchaa hidhasee ilmaanaa maatokoo maaltogar barbaasee akkana wayyuu fi sankooraa walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana jechuun warra baaboo walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana boranaa fi banoo walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana iluu raayyaa qoboo walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana ilmaan oromoodhaa walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana boranaa bareedduu walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana oromiyaa takka walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa akkana biyya lamantaatu walmari'an kottaa horoo falmachuuyaa abahaa lakibaa gadina sarara muktabay akkanoo rondiyaa wallombaan balleesse ragaan garbee biyya baasarratti sablamaa faatee walloo fi garaa kumaa isa namni koo hadaraa kumaa isa namni koo hadaraa Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis waliigalan alaagalan mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne. Alaagalan dhumaatii fi buqqaatii Oromoo irra gahe balaaleffachuun Oromoon bakkayyuu wal ta'ee waloon qabsoo raga hundaa fineensee gabrummaatti xumura gochuun itti gala qabsoo isaa milkii fi injifannoo gochuuf waamicha jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo ifatti taasisanii fudhachuun akeekaa fi kaayyoo qabsaawaa fi turee fi jiru bilisummaa hiree ofii murteeffachuu mirga abbaa biyyummaa birmadummaa walabummaa dimokiraasii fi walqixxummaa yeroon itti mirkaneeffatu amma yeroo kamiyyuu caalaa Oromoon yeroon itti garaagarummaa isaa dhiphisee afoola waloon qabutti quncee wal gargaartee arbahiiti mixii wal qabattee laga ceeti walii galan alaa galan alagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa gara dhaqan gara galantu caala quba aanutti hidhu foontu fooniif rifata aanaa reeffatti aansuu fi kan kana fakkaatanitti dhimma bahuun tokkummaa isaa cimsatee diina isaa ofirraa qolatuun amma hedduminnii fi baay'inni Oromoo dachee bal'oo Oromiyaa qabaachuu fi horee bal'atee biyyoota ollaa fi alaa keessa maandheffatee saba guddaa ta'uun saba keenya eenyummaa dhuunfaa garagaraa qabaachuu fedhii dhuunfaa hedduu qabaachuu caalaa fedhii waloo common interest keenya jabeeffachuun tokkummaa keenya kan yoomiyyuu caalaa jabeeffachuun garaagarummaa keenya dhiphisuun of ta'uu fi wal ta'uun akeekaa fi kaayyoo saba bal'aa galiin gahuu qabna. Uummanni Oromoo diinaa fi lukkeelee diinaaf osoo hin jilbiiffatin gantoota ayyaan laallattoota xawala waallota garaan bultootaa fi ergamtootaaf osoo gurra hin kennin waamicha xiiqii adda bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalaa Oromoo kaafaa'oon taasiseef kana fudhachuun
tokkummaa isaa isa jaarraa 16ffaa sana deebisuun of kabajsiisuu qaba. Utubaan hanga dhiibanii fi hanga dhiisan qaba akkuma jedhamu obsi Oromoo kana booda daangaa qabaachuu qaba. Ajjeechaan jaarraa 19ffaa keessa Oromoo irratti taasifame naanna'ee dhufee qaama fakkaataan jaarraa 21ffaa keessatti bifa caalmatti suukaneessaa ta'een Oromoo irratti raawwatamu kun kanaan xumura argachuu qaba. Yakka namoomaa inhumanity nurratti raawwatameen calanqotti luka muramne, aanoletti harkaa fi harma muramne, wallotti jiraa fannifamne ajjeefamne, amma jaarraa 21ffaa jaarraa qaroominaa baanamu keessa Wallaggetti morma muramnee mukatti fannifamuun nurratti dhiichisifamuun keenya garraamummaa keenya ta'uu irra darbee wallaalumatti fudhatamnee of dhabnee wal dhabnee waliif birmachuu dadhabnee qubattootaan salphifamuu caalaa salphinni gosa biraa hin turre hin jiru hin jiraatus. Ajjeechaa fi buqqaatiin barabaraan sirnootaa fi murnoota dhufaa lufaan ummata koo irratti raawwatu kanaan dhaabbachuu qaba jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n waamicha xiiqii taasiseen ummanni Oromoo karaa isaaf danda'amu maraan weerara diinaa ofirraa deebisuu qabaan waamicha taasiseera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa muddee 2022 baaseen miidhaa fi miidhama sirnoota dhufaa lufaan ummata Oromoo irra gahaa turee fi jiru tarrisee addatti jaarraa kana keessatti gargaarsa murna biltsiginnaatiin dhumaatii fi buqqaatii akkaan suukaneessaa qubattootaan Oromoo irratti raawwatame kaa'ee yaamicha ifaa ummata Oromoo bal'aaf godheera. Akka kanaan waamicha ummataaf godheen ummanni Oromoo tokkummaan ka'ee biyya, ilmaan, haadhaa fi abbaa walumaa gala jiraachuudhaaf akka falmatu waamicha godha. Ammaan booda salphina kana baachuu hin dandeenyu. Kanaaf tokkoon ilmaan Oromoo tokkummaadhaan ka'ee qabsoo finiinsuu qaba. Nageenya keenya eeggachuun mirga namummaa keenya. Barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii, barsiisonni sadarkaa mara irratti argamtan, qonnaan bultoonnii fi qeerroon Oromoo gamtaadhaan ka'anii akka falmatan dhaammanna. Ammaan booda teenyee biyyaa fi qe'ee keenya irratti ajjeefamuu fi salphachuu hin qabnu. Oromoon tokkummaa isaa eeggachuu fi jabeessuu qaba. Duuti Oromoo tokko du'a Oromoo isa kan biraati. Salphinni Oromoo tokko salphinni Oromoo hundumaati. Oromoon gola Oromiyaa mara keessa jiru marii gamtaadhaan ka'ee ajjeefamuu fi salphifamuu Oromoo murni badhaadhinnaa Oromoo irratti raawwachaa jiru kana mormuu fi balaaleffachuu qaba. Tokkummaa fi cichoominni keenya bara 2018 keessa mootummaan EPRDF akka of haaressu dirqisiisee ture. Gareen murni badhaadhinnaa hidhachiisee bobbaasee qe'ee fi gandoota jireenyaa uummataa nagaa gubanii barbadeessu. Uummata nagaa hidhannoo hin qabne meeshaalee waraanaa gurguddaan haleelu. Magaalotaa fi gandoota jireenya uummataa nagaa boombiidhaan haleeluu fi barattoota mana barumsaatti jumlaadhaan fixu. Bakkoota namoonni waaqeffannaaf walitti qabamanii fi bakkoota gabaatti haleellaa raawwachuun uummata nagaa ajjeesuu erga eegalanii bobbulee jira. Oromiyaa keessatti bulchiinsi idilee erga addaan citee bobbulee jira. Kanaaf gaagaamni kan ammaa irra hammaatu akka hin dhufneef uummanni Oromoo marti tokkummaadhaan ka'ee falmatee mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamuuf dirqama Oromummaa akka baatu dhaammanna. Dhumarrattis gaaffiin barsiisonni Oromiyaa keessatti kaasanii fi mormiin qeerroo gaaffii haqaati jenna. Kanaaf ilmaan Oromoo marti cinaa isaanii dhaabbachuu qabu jechuun addi bilisummaa Oromoo waamicha ifaa fi mul'ataa taasiseera. Bifuma wal fakkaatuun qeerroo bilisummaa Oromoo yaamicha fakkaataa muddee 2022 baaseen uummata isaaf yaamicha ifaa taasiseera. Yaamicha taasise kanaanis
qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa irraa qabee roorroo gabrummaa uummata Oromoo keessatti agoobara adda bilisummaa Oromoo jalatti kan dhalate uummata isaatti kabajaa horuuf dhiiga isaa dhangalaasaa lafee isaa caccabsaa dinni didaan wareegama qaamaa qalbii ulfaataa baasaa akkas ga'eere ammas kabajaa uummata keenyaatti horuuf fallii fi malli jiru tokkichi diina dura dhaabbannee falmachuu qofa akka ta'e akeekeen qeerroon bilisummaa Oromoo sochii weerartoota kanaa fi adeemsa PP'n Oromiyaa lafa jeequmsaa gochuuf raawwatu dursee hubachuudhaan uummanni Oromoo akka of qopheessu akka falmatu barattoonni Oromoo of ijaaranii weerara Oromiyaa irratti deemuu fi ajjeechaa raawwatamu akka dura dhaabbataniif qopheessaa tureera. Qeerroon bilisummaa Oromoo muuxannoo ganna 20 darbanii qabuun weerara kamuu hacuuccaa fi abbaa irree kamuu uummata isaa irraa ittisuuf qophii gochaa tureera. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii fi manneen barnoota adda addaa keessatti ajjeechaa fi weerarri lafaa kun akka dhaabbatu sagalee isaanii dhageessifachuu irratti argamu. Qabsoo yookaan mormiin nuti goonu kan barattoota qofa irratti hirkatee hafu ta'uu akka hin qabne hubachiisuudhaan hojjettoonni mootummaa, miti mootummaa, dhaabbilee siivilii adda addaa, dhaabbileen amantii, qonnaan bulaa fi qaamni hawaasaa hunduu qabsoo abbaa biyyummaaf godhamuu fi weerara Oromiyaa irratti deemu dhaabsisuuf taasifamu kana irratti qooda isaanii akka gumaachan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha godha. Bakkoota adda addaatti akkuma agarru caasaa nageenyaa mootummaa keessaa humni addaa Oromiyaa fi milishaan gandaa weerara Oromiyaa irratti deemaa jiru kana ittisuudhaaf dura dhaabbatanii wareegama baasaa jiru. Isaan kana kan jajjabeessinu ta'uu ibsuudhaan kanneen poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan sirna bututee fi Oromoo cabsuuf abbalu kana tumsuu irraa of qusattanii gara uummata keessanii akka gortan irra deebinee waamicha isiniif goona. Dhumarratti ajjeechaa saamichaa fi qeerraa buqqa'uu sirni PP nutti fide kana dura dhaabbachuu fi weerara Oromiyaa irratti deemaa jiru dura dhaabbannee ofirraa qolachuun mirga heerri addunyaa fi uumaan nuuf eeyyamu waan ta'eef bakka jirru irraa kaanee qabsoo abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu akka geggeessinu dhaamsa dabarsina. Kana malees fala siyaasaan kan bu'uura irraa rakkoo furu fala addi bilisummaa Oromoo kaa'e ofitti fudhachuudhaan mootummaa mataa ofii ijaarachuuf akka hojjennu hubachiifna jedheera. Gama biraan Impaayera Itoophiyaa kana keessatti barootaaf qabsoo karaa nagaa taasisaa turee fi jiruun wareegama ulfaataa qaamaa fi qalbii kan baasaa ture jaarmiyaan siyaasaa Oromoo Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n dhumaatii fi buqqaatii qubattootaa fi murnoota biyyattii afaan qawween bulchaniin uummata Oromoo irratti ta'aa jiru balaaleffatee roorroo humnaan namatti dhufte qabsoon malee ofirraa deebisuun hin danda'amu. Kanaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaa wal bira dhaabbachuun falmaa barbaachisu taasisee mirga isaa kabachiifachuu qabaan waamicha taasiseen uummanni Oromoo fi Oromiyaa baraaruu kan jedhuun ibsa 29/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseera. Akka kanaan yaamicha uummata bal'aaf taasiseen ibsa qabxii 6 of keessaa qabu baaseen balaawwan waliigalaa ummata Oromoo fi Oromiyaatti akkasumas Itoophiyaatti dhufaa jiru kanarraa baraaruuf Koongireesiin Federaalaa Oromoo qaamolee armaan gadiitiif waamicha armaan gadii dabarseera. 1. Paartii badhaadhinnaa fi mootummaadhaaf daandiiwwan nageenyaa hordofuurraa waraana keessatti dhidhimuun tilmaamota tokkoon waraana kaabatti geggeeffameen lammiiwwan miliyoona 1 caalan bu'aa tokko malee akka dhumatan kan taasise paartiin badhaadhinnaa dogoggora kana irraa barachuun rakkoo Oromiyaa karaa nagaan hiikuuf yaaluu irraa karaa faallaan tooftaa yeroo gateen of tuulummaa raayyummaatiin itti fufuuf murteessuun isaa dogoggora seenaan dhiifaman gooneef biyyattii fi uummata ishees badii waliigalaa bu'aa isaa tilmaama namaa dhibuuf saaxileera. Akkuma irra deddeebinee beeksifnetti rakkoowwan siyaasaaf fala siyaasaa barbaadurra ejjennoo danqamaan dhiibuun daandii humnaa filateera.
baroottan arfan darban Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa maratti du'aatii lammiilee nagayaa gahee fi gahaa jiru barbada'iinsa qabeenyaa fi buqqaatiin akkasumas balaa diiginsa biyyattiif sababiin dursaa sadarkaan sirna federaalizimii sabdaneessa diiguuf yaaliiwwan taasifaman yoo ta'an dursa itti gaafatamaan daandii nageenyaa kan balfatu humna paartii badhaadhinnaa fi garee dhaabbilee siyaasaa deeggartootaa fi gorsitoota isaa ta'uu isaanii uummata Itoophiyaa maraa fi hawaasa addunyaaf jabeessinee ibsuu fi barbaanna. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo waggootii dheeraadhaaf karaa nagaa dhiyeessaa ture paartiin badhaadhinnaa humnaa fi humna qofaan furuuf murteessuun isaa seenaa kufaatii abbootii irree mootummaawwan darbanirraa barachuu dhabuu isaa agarsiisa. Asirratti hunduu hubachuu kan qabu dhimmi guddaan tokko ukkaamsaa ajjeechaa fi waraana uummanni Oromoo karaa saganteeffamee fi qindaa'een irratti geggeeffamaa ture karaa nagaatiin itti qabsaa'aa turullee ajjeechaa fi ukkaamsaan daraan hammaachaa dhufuun kufaatiin diinagdee bu'uura jireenyaa diiguunii fi wabii nagaan jiraachuu dhabaa dhufuutiin obsa qabu fixachuu dhufuu isaati. Rakkoo ariifachiisaa kanaaf immoo fala nagaa fi siyaasaawwan hammaataa ta'e ariitiidhaan yoo hin argamneef ummatichaa fi biyyattii balaa hamaaf saaxiluu kan dandeessisu badii waliigalaa akka uumamaa jiru hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu paartiin badhaadhinnaa ejjennoo danqamaa isaa jijjiiruun atattamaan marii dhugaa humnoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo wajjin akka taasisu cimsinee gaafanna. Mootummaan naannoo Amaaraa humnoota hidhattoota isaa Oromiyaa keessatti bobbaasee ajjeechaa suukaneessaa raawwachiisaa jiru atattamaan akka baasu akkasumas humnoota finxaaliyyiitiin naannoo Amaaraa keessatti gurmaa'uun daangaa ce'anii uummata Oromoo irratti haleellaa geessisan akka to'atu ni hubachiifna. 2. Hawaasa idil addunyaatiif. Hawaasni idil addunyaa raafama siyaasaa, waraana dhiiga dhangalaasaa, yakkoota waraanaa fi sarbama mirgoota namoomaa biyyattii keessa jiru kun kan hunda ilaallatu ta'uu isaa hubachuun fala nageenyaa waliigalaa fi hunda hammataa ta'e barbaadurra fala kutaa biyyattii tokko qofa keessatti daangeffame irratti xiyyeeffachuu fi dhumaatii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru moggeessuun sochii nageenyaa lammiilee biyyattii qixaan kan hin ilaalle rakkoowwan walfakkaataatiif adeemsa fala adda addaa fayyadamuun balaa ta'uu isaarrayyuu nageenya Itoophiyaa maraaf wabii ta'uu kan hin dandeenye adeemsa dogoggoraa waan ta'eef hatattamaan sirreeffamuu qaba. Asirratti hawaasa idil addunyaatiif ibsuu kan barbaannu rakkoon bu'uuraa biyya keenyaa kaabaas ta'ee kibbaa tilmaamni galma ga'umsa ce'umsa dimokiraasiitiif yaadame sun galma gahuu dhiisuun gaaga'ama dhufee ta'uun isaa jala muramee beekamuu qaba. Kanaafuu kanneen jaallan Itoophiyaa taatan hawaasni idil addunyaa mootummaan federaalaa Itoophiyaa biyyattii mara keessatti keessumaa Oromiyaa keessa kan jiru wal dhabdeewwan siyaasaa karaa humnaa irra marii fi karaa nagaan hiikuuf ejjennoo danqamaa isaa irratti jijjiirraa yaadaa akka taasisuuf dhiibbaa siyaasaa barbaachisaa ta'e akka taasiftan ni gaafanna. Keessumaa walta'iinsa misooma biyyoota gaanfa Afrikaa, IGAD, Gamtaa Afrikaa, AU, Gamtaa Awurooppaa, EU fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN uummata qabsoo ofirraa qolachuuf self defense geggeessu deeggaruu fi bukkee dhaabbachuun mootummoota abbaa irree yakkoota idil addunyaa namoomaa irratti raawwatan balaaleffachuun ga'ee keessa waan ta'eef yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan badhaadhinnaa bifa qindaa'ee fi tarsiima'een yakkoota idil addunyaa namoomaa irratti raawwatan uummata Oromoo irratti duulan geggeessaa jiru kana hubachuun gochaa mootummaa badhaadhinnaa kanarratti dhiibbaa taasisuun akka uummata Oromoo fi Oromiyaa cinaa dhaabbattan Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n kabajaan waamicha isinii godheera.
Sadii ummata Oromoo maraaf. Mootummaan paartiin badhaadhinaa Oromiyaa guutuu dirree waraanaa gochaa jira. Qabsoo haqaaf dargaggoota 5,000 ol itti gabbarte. Uumamuu sirna federaalizimii dhugaa fi dimokiraatawaa barootaaf qabsaawaa fi turte gatachiisuun gaafiiwwan mirgaa kaasaa turte tokkollee osoo siif hin deebisin faallaa isaatiin waggoottaniif irratti qabsaa'aa turte sirna ukkaamsaa sadarkaan sirratti deebisanii ijaaruuf karaa ifa ta'ee fi dhoksaa ta'een yaalii qindaa'aan erga eegalee bubbuleera. Sababa kanaafis wareegama ilmaan keetiin fidde carraan jijjiiramaa butamuu isaarrayyuu balaan eenyummaa kee fi jiraachuu kee si qoru fuuldura keetti danqamee jira. Balaa ija baasee sitti dhufe kana tokkummaa kee eeguun bifa qindaa'ee fi ijaarameen mataa kee, qe'ee kee, ganda kee fi naannoo kee walumaa galatti Oromiyaa dammaqinnaan akka eegdu kallattii maraan walii birmachuudhaan wal bira akka dhaabbattuu fi wal gargaaruun yeroo qormaataa kana darbuu akka dandeessaniif Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n waamicha qabsoo isinii taasiseera. 4. Humnoota siyaasaa haqaan Oromoof qabsaa'aniif. Dhumaatii cunqursaa fi salphinni uummata Oromoo irratti hanga har'aa gahaa jiruuf sababbiin duraa cimina humna cunqurfamtootaa osoo hin taane wal qoqqooddii humnoota siyaasaa Oromooti. Dhugaa kana sirriitti hubachuun garaagarummaa siyaasaa xixiqqaa cinatti dhiisuudhaan balaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuun uummata keenya fuuldura dhaabbatee jiru kana haala dandeenyuun iddoo dandeenyutti waloodhaan akka ofirraa ittisnuuf qabsoo walootiif waamicha seenaa qabeessa Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n isiniif dabarseera. 5. Beektota Oromootiif. Hayyoonni Oromoo, hojjettoonni, artistoonni, gaazexeessitoonnii fi abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi uummata keenyaa fi biyya keenya irratti dhumaatii fi gaagama dhufaa jiru hubachuun beekumsa kan qabu beekumsaan, qabeenya kan qabu qabeenyaan, humna kan qabu humnaan kan yeroo kamiyyuu caalaa uummata Oromoo cinaa akka dhaabbattaniif balaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu fuuldura isaatti danqamee jiru akka irraa ittistan waamicha keenya isinii dabarsineerra. Ilmaan uummataa kanneen miseensi poolisii Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi qaamoleen nageenyaa taatan qabsoo mirgaa uummanni keessan karaa nagaa fi seera qabeessaan taasisaa jiruuf ga'ee keessan akka baattaniif waamicha seena qabeessa isiniif dabarsineerra. 6. Uummattoota Itoophiyaa fi dhaabbilee siyaasaa haqaan qabsooftaniif. Mootummaan paartii badhaadhinnaa fi deeggartoonni isaanii fedhii dhiphummaa aangoo isaanii galmaan ga'uuf faallaa yaada furmaataa nuti dhiyeessaa turre dhaabbachuun biyyattii fi uummaticha gara gaaga'ama walii galaatti galchaa jiru. Kunis tilmaama qaamolee tokko tokkoon dhumaatii uummata miliyoonaan tilmaamamu, buqqaatii uummataa miliyoonotaan tilmaamamu, barbadaa'uu diinagdee waggootii hedduun biyyattiin bakka buusuu hin dandeenye hordofsiiseera. Dhumaatiin kun na hin gahu jedhee waraanaa fi dhumaatii gama kaabaan ture karaa nagaadhaan furuuf yaalii gochaa jirullee kutaa guddaa biyyattii kan ta'e Oromiyaa akka hammaanne gochuun dhumaatii fi duula itti fufiinsa hordofaa jira. Kanaafuu bulchiinsa dimokiraatawaa filannoo bilisaa fi haqa qabeessa irratti hundaa'e uumuun sirna federaalawaa tokkummaa fi bilisummaa uummattootaa irratti bu'uureffate ijaaruun wal faanaa jiraachuuf hunda keenyaaf wabii waan ta'eef qabsoo walootiif waamicha isiniif dhiyeessineerra. Keessumaa uummanni Amaaraa humnoota shira siyaasaan qoqqoodanii bituu tokko tokkootiif saaxilamuu dhiisuun ollaawwan keessan faanaa nagaan jiraachuuf gahee keessan akka bahattan waamicha nagaa waliin jiraachuu isinii gooneerra jechuun waamicha ifaa taasiseera. Waan ta'eef akkuma jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo ifatti waamicha xiiqii uummata bal'aaf taasisan uummanni keenya kabajaa fi mirga abbaa biyyummaa sirnoota dhufaa lufaa fi qubattootaan irraa mulqaman deefatee nagaan ba'ee galuuf akeekaa fi kaayyoo qabsaawaa tureef galiin gaachuuf dhiibbaa fi dhiittaa jaarraa oliif irratti raawwatamaa ture irraa hubannoo fi
muuxannoo gahaa fudhachuun tokkummaa isaa jabeeffatee akkuma waloon gabroome waloon bilisoomuu isaas qalbeeffachuun waamicha taasifameef kanaa fudhatee falmaa wal irraa hin cinne geggeessuun mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu qaba. Kanaafi kan walii galan alaa galan jenneefis. Keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu kanumaa gaammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya roobii dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.